Ashama kam jirtu fayyadhanii nagaa keessanii warreen langaanootu bif harataatan subscribe godhuudhaan nu deeggaraayi. Haraka viidiyoo nani qabadhee isiniif dhiyaadhe fuula keenya yeroo malee nu jalaa qoncoore yookaan fuula keenya jaarsa yookaan jaartii fakkaatu dhiirafillee dubaraafillee kan fayyadudha. Kan nuuf bareechuu jechuudha. Kanan qabadhee dhufe viidiyoon kun faayidaa qaba. Like if subscribe godhuudhaan nu hordofaa isiniin jedha. Yaa haala itti fayyadamnu isinitti argisiisa. Torbe lamaaf kan fayyadamtanii torbe tokko keessatti yeroo 3 torbe lama keessatti yeroo fayyadamtan yaa faayidaa qabaachuu isaadhaan hubattu jechuudha. Kanaafuu like nuuf godha viidiyoo keenya. Yaa haala itti fayyadamnu wanti nu barbaachisu immoo buuphaadha, hanqaaquu killee jechuudha. Hanqaaquu handaaqooti. Lamaffaan vaasiliinidha. Vaasiliinii jeelii kanuma ta'e jechuudha. Vaasiliinii nu fayyadu. Yaa haala kamiin akka fayyadamnu immoo baawol nu barbaachisaa jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan nu fayyadamnu. Kuni hanqaaquudha jechuudha. Hanqaaquu keenya ni banna. Hanqaaquu isa adiidha kan fayyadamnu, isa bicaa osoo hin taane isa adiidha kan nu fayyadu jechuudha. Ishee adii sanii kuni kenootu waliin gennaa jechuudha. Haala kanaaf fal'aana xiqqaadha. Achiin wanti nu barbaachisu vaasiliinidha. Vaasiliinii fal'aana xiqqaadhaan itti godhannaa jechuudha. Walitti mixi goona vaasiliinii fi killee lukkuudha. Kan keessa adicha jechuudha. Bicaa osoo hin taane adii sanidha kan fayyadamu. Haala kanaan haalaan erga walitti mixi gooneen booda jechuudha. Fuula keenya irratti apply goonaa jechuudha. Fuula keessa irratti apply yoo gootan yaa haala kanaan fuula keessaniif faayidaa qabaa jechuudha. Kuni haala kanaan jechuudha. Wantoota xixiqqoo gurraasa tokko gurraasa irratti kan boosni jiru kun faayidaa qabaa jechuudha. Fuulli keenya immoo qoncoore yeroo malee kan nu jalaaf dulloomuuf ka'uu jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamneet of bareechinaa jechuudha.
waan na daawwattaniif galatooma.